guyyaa hadhaa waa'ee madaatii irra namoonni hedduun kan nagaafataatiin turtanii akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana xaabisii yookiin madaatii fuula keenya irratti baay'atiin jedhe akka Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuuna jira jirtu hordoftoota fi daawwattoota Saantii Oroosho hunduma keessanuu bakkuma jirtanii fi akkuma jirtanitti nageenyi gosa dhaqqabu jecha akkuma duraa maqaa isin dhawu yaaletti haddas viidiyoo haaraa takka qabdee isin dhufeetiin jira. Gaaffilee namoota hedduu fi waan yeroo ammaa kana keessattuu namoota hedduu rakkisaa jiru dhiiras ta'e dubartis harki caalu dubartii haa ta'u malee warri dhiirattis isa kana hedduu keessan nagaafataa jirtanii akkasumas nama hedduu rakkisaa jira jechuudha. Video tanaan dura illee irraa hojjedheetiin ture waan mana keessatti hojjetantaniitiin irraa fayyadamtan ka jedhu tanaan dura irraa hojjedheetiin ture hadda immoo isa magaalaa irraa bittanii magaalaa jedhu suuqarraa osoo hin taane faarmaasii deemtanii irraa bittaniitiin ka fayyadamtan namoonni hedduun akka caalu madaatiin dawaa hin qabu madaatiin qoricha hin qabu madaatiin namni qabu fayyuu hin danda'u kana yaallee dadhabnee jiradhanii hedduun keessan abdii irraa kutattanii jirtan garuu abdii hin kutatinaadha. Wanti kun akkuma dhibeen jiru dawaanis jira akkuma rakkoon jiru akkuma rakkatu fi badinnas rabbi wal bira fidisanitti waa hunduma birattuyyuu furmaata jira jechuudha. Wanti furmaata hin qabne jiru. Namoonni hedduun akkasnaan jettan gaafilee keessan irratti jechuudha. Abadan anarraa raayyuun fayyuu osoo waan barbaade fayyadameeyyuu waan irraa badunatti fakkaatu yoo beektame viidiyoon hojjedhu waan jettaniif kanaaf abdii hin kutina. Isinirraa bada jechuun barbaada. Duraan dursee osoo mata duree keetti seeniin duratti warroonni haaraa dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftanii akkuma baratameetiin jedhee maatii ta'uudhaanii mallattoo olitti tokkodhaanii waliif sheer walii gochuudhaan akka obboleeyyan keessan koowwanis irraa fayyadamanii maatii kanatti dabalamaadha guyyaatti wanta gallakkisu waa'ee fayyaa waa hundarrattu jechuudha akka isin irratti buugachuu hin dagatin asin jechuun barbaada. Tanaan durallee viidiyoon hedduu hojjetameeti jira jala gaddee deemtanii waa'ee furdinaa marsaa laguu waa hedduu jira qadhini namoonni barbaadan illee irraa hojjedhee jira jechuudha ilaaluu dandeessanii marti dura kiyyattoo achi isin dabarsu immoo madaatii kana namoonni hedduun akkamitti gongoraa jirtu yoo wanti birallee isin irratti baay'atiin jedhe fakkeenyaaf akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana bifa kanaanii fuulli keessan addaatu hasaasiyaa yookiin immoo finiinsuu garaagaraa fuulli keessan uumamaan zayitii yoo qabateetiin jedhee kireemii fuula zayitii qabu hin taane yoo isin fayyadamtanii bifa isin argitan kanaan kan isin dhumatu akkasuma gogiinsa fuulaa yoo qabaatan namoonni kun uumamaan fuulli isaa garaagaraa akkuma malkitti gargaraa fuulli keessanis wanti naa ta'u sii ta'uu dhabuu danda'a. Wanta obboleettii kee ta'u obboleettii keetii ta'uu danda'a. Sababbiin isaa fuulli gariin uumamaan zayitii qaba. Fuulli gariin uumamaan zayitii hin qabu jechuudha. Akkasitti hubattanii waan fuula keessanii ta'uu laattanii fayyadamuu qabdan qorattaniitiin. Fuula jechuun waan qal'aadhi miti wanta hunda dursa fuula namaa kana namni illee kalaalu jechuudha. Kanaaf akka qoosatti ilaaluu naasanii jechuu barbaada fuula keessan jabeeffadhaadha. Kanaafuu akka madaatti ta'e osoo adda hin baafatini kireemiin kuni fuula kiyya ka duraayyuu na shifnine jedhu fuulli kiyya akkanumatti kana gurraachateetiin jedhe fayyadameen irraa fayyisee jira isa kana fayyadama warra waliin jettan irratti wal gorsisanillee yaada akkasii walii hin qoodinaadha. Dura fuulli keessa rakkina akkamii akka qabu faarmaasii deemtanii gaafattanii hubachuu dandeessan isin jechuun barbaada. Kanaafuu inni biraa kan isin jechuun barbaada obboleeyyan kiyya dibata mana keessatti dibattan kana fakkeenyaaf warroonni dibata mana keessatti fayyadamtan wantoota akka irdii haa ta'uu harcee boqqollootis haa ta'uuti keessattuu loomii fuula keessatti hin dhiyeessinaadha. Viidiyoo keessatti tanaan durallee hojjedheera dubbadhee jira. Loomii fuula keessatti hin dhiyeessina fuulli keessan shifiniinee gaafa isin irraa badu gaafa loomii isaanitti dibattan gurraachesee isin irratti hafa yooma dibattanillee garuu daqiiqaa 30 yookiin daqiiqaa 15 daqiiqaa 10 hin dabarsinaa dafaa furra daqiiqaadha. Kana guyyaa biraatti isin deebi'a. Mee kana qabadhee lafatti isin dabarsu akkuma suuraa irratti argatan jirtan kana waa sadiin qabadhee isin dhufedha waa'ee madaatii kanaaf. Yoo madaatii qabaattan mana faarmaasii deemtanii madaatii qabaa suuraa kan iskiriishoonti godhattanii jechuudha. Isa kana naa kennaatanii. Madaatii ta'uu garuu dura adda baafadha. Madaatiin gariin ka garaa keessattuu jira. Inni kun ka gubbaratti ol ba'ee fuula keessatti isin gubuuf jira. Madaatiin kun zayitii xaabbatoo irraa dhufuu danda'a. Qibaata dibattanii ala baatanii michin isin dhiyeessanii dhufuu danda'a. Yookaan immoo tuyyuu aarii isin garaa keessatti aartanii jettan kanatu ol ba'ee fuula keessan kana bakka kan isin gurraachessuu danda'a. Madaatiin karaalee sadii dhufuu danda'a. Madaatiin kan fuula qofarraatii miti kan garaa keessallee jira. Kana hundi hedduun itti wallalanii maal akka dhukkubsatan iyyuu wallalanii hakiimoonni hedduun illee garaa wallaala hedduu jira. Sababbii kanarraa isin dhufuu danda'a waan ta'eef akkasitti madaatii adda baafadhaati mana yaalaa deemaati. Qorsaan waa sadii ammaan isin jedhe kana isa kana bitattan jechuudha. Isa kana bitattanii tokko kan dhiqatantu jira tokko kan dibatantu jira. Inni sadaffaa sun immoo ka aduuti.
madaatii aduu kamichi gargar irraa isin dhufu kana kan balleessu jechuudha. Madaatii qofaaf jechuudha. Inni ana isin qabadhee dhufe kun. Fuula keessan kan wantoota gargaraatiin badee akka ture isin irratti argisiisee sunneen illee yookiin akkuma suuraa irratti argaatiin jirtanii kanneen soo qabaatanii isa kanaaf illee viidiyootti aanu haala gaariin qabadhee isin dhufe jechuudha. Nyaaraa wantoota gargaraatiin viidiyoo hojjedhee lafa jira. Gadi isin dhiisa. Walumaa galatti warroonni madaatii qabdanii suuraa kan iskiriishoonti godhadhaatii mana faarmaasii deematii bitadhaatii dibadhaatti fayyadamaa yeroo muraasa keessatti waan madaatii jedhe isinirraa balleessuu danda'a. Qulqulleessee fuula keessaniif. Inni biraa mana keessatti wantoota fayyadamtan keessaa warra madaatii qabdan. Irdii yoo fayyadamtan yoo finiinsuu fuulli keessan qabaate yookiin hasaasiyaa fuulli keessan qabaate irdii baay'istanitti dhiyeessina. Kana jechuun kiyya irdiin hadhaa fi fu'achuu fuula nama sirrii qulqulleessitii hedduu filatamtuudha. Akkuma biyya Hindii keessatti yeroo sargiidha ta'e yeroo kam ta'e dibanni biyya san keessatti wanti silaa beekamaan isaan fayyadaman maalidha? Irdiidha. Hatta biyya keenya keessatti iyyuu hatta biyya Arabaa kana keessatti iyyuu irdiin garuu akkaataatti fayyadamanii fi wanta wajjin fayyadamtu jira. Osoo danda'amee irdii mukaa kana osoo fayyadamtanii hedduu gaariidha. Bittanii muka kana tumtanii osoo fayyadamtanii garuu fuulli keessan zayitii qabaachuu dhabu fuulli keessan gogaa ta'uu dhabu tura qoradhaa obboleeyyan kiyya. Erga qorattanii ittanii booda yoo fuulli keessan zayitii qabaateetiin jedhe fakkeenyaaf killee wajjin fa'aa fayyadamuu dhiisuu killeen namoota gargarii garattoo nyaatan kan fuula irratti hasaasiyaatti fiddu jira. Hasaasiyaa qabdan taanaan killee osoo ittiin godhin irdii fuula keessan dibadha. Yoo hasaasiyaa hin qabne garuu rakkoo tokko hin qabu. Hasaasiyaa qabaannaan yuugaartii yookiin roobii biyya Arabaatiin jedhamu kana afaan biraatiin aannan itittuudha. Isatti dabaltanii wajjin fayyadamuu dandeettan. Loomii immoo ittuu dhiyeessina. Xiqqootti godhan malee. Isa kan isin jechuun barbaada waa'ee irdii irraa malee irdii fuula keenyaaf hedduu bareeda. Garuu namoonni finiinsuu uumamaan qabdaniif irdii fayyadamna. Irdiin hedduu finiinsuu isiniif fiddi. Takka fayyadamtanii yeroo hundumaa finiinsuun maal jedhama afaan naannoo biraatti waan jedhamu beeku malee finiinsuu jechuun buguurii fuula keessan irratti buufan. Isa kan hedduu isiniif fiddi fuula keessan hedduu isin miidhuu dandeetti. Asumaan viidiyoo addaa isinitti dheeressu asumatti hin gabaabsaa viidiyoo tanaan dura hojjedheetiin jedhallee namoonni hedduun maajuunii yookiin rigaa ilkaanii fuulatti irdiitti dabalatii dibadhaanii qomarra buustanii sanuu immoo erga dibatanii daqiiqaa 20 ofirra tursiisnaa jedhee jira. Irdii wajjin jechuudha. Garuu yoo irdii kophaa isii ta'e yookiin yuugaartii wajjin ta'e rakkoo tokko hin qabu sa'aatii 2 sa'aatii akkas tursiisuu dandeettan. Maajuunii fi loomii qabaannan daqiiqaa 20 daqiiqaa 15 tursiisna ammas isiniin jedha. Maajuuniin yookiin immoo rigaa ilkaanii kun wanti inni fayyaduu fi baakteeriyaa garaagaraa kan fuula keessan irratti boqan gubee ajjeesa. Loomiilleen gubdee ajjeesti. Loomiin hedduu haylii waan qabduuf baakteeriyaadhaan garaagaraa fuula keessan irraa ajjeesuu dandeetti malee wanti isin biraa wanti isin hin jiru jechuudha. Mataatti illee warroonni arrii qabdanii arrii osoo hin taane forforii qabdan yoo dibattan loomii hatta daqiiqaa 30 daqiiqaa 15 irra tursiisna. Loomii mataa keessan miti isin jechuun barbaada. Viidiyoo isinitti hin dheeressu kutaatti aanus qabadhee isinii dhufa. Kutaatti aanu irratti fuula keessanii bifa ammareef isin argisiisa addaatu kanarra qabadhee isinii dhufa. Wanta gammachuun wajjin turtanii fi galatooma ulfaadhaa turtii gaarii isinii